uf dagattanii maa sagalee nu ta'uu dhabe jettanii isii arrabsuuni wallaahi gabbuumsa keessan agarsiisa. Isin saalfachiisallee waan harargeen ummanni harargee duraan hin qabne ijoolleen harargeetu nama sirra jirtan tun itti fidina jechuudha. Ummanni harargee yoo gootummaa fi jaalala namaaf qabaachuu fi hawaasa wajjin akkamitti akka jiraatan maal akka uumuu danda'an waa kalaquu akka danda'an hawaasni harargee uummata Oromoo barsiise malee obboleettii fi cabsee uummata hin barsiifne jechuudha. Nuti hawaasa harargee wanni anamma akka mataa hiyyaatti dhalataa baaleeti garuu wanni harargee sana jaaladhuu fi ummanni harargee waa kalaqee waa uumee gootummaas haa ta'u waa kalaquunis haa ta'u uummata Oromootiif waa arjoomuudhaan beekama malee nama ofii cabsee nama ofii xiqqeessee intala shamaraa xiqqeessee hin beeku. Hawaasa harargee akkasitti illee hin beeku. Hawaasa harargee akkaataan itti beekuu fi akkaataan itti dhagaa guddadhee fi akkaataan itti isaan beekullee akkaataan ijoolleen amma asirra jiran kun godhaa jiran kun hawaasa harargeetiif yaani garuu akka mataa kiyyaatti wallaahi isin qaanessa kuni nuti ani akka firiitti yoo bakka bu'ee dubbadhe nama wajjin laayivii dabarse hiriyyaan kiyya deebi'ee ka fuudhe yoo inni hiriyyammaan kiisuu fuudhe akka nama san hin beeknetti itti himna jechuudha. Siigalee akka nama san hin beeknetti irraa fagaanna malee nama san jalatti akkana godhaa ture jenneetiin hamilee nama sanii intala shamaraa takka ta wajjin dabarse laayivii wajjin dabarsine san dammootu deebinee eebii san gabbaafnee hiree siisan ittiin qabnu jechuudha. Yoomisiin hiree argatte haga wajjin jiraatte yookaan immoo riskiin eegaddaan si baase isii sun deebitee riskii isii gaafa argatte hiree isii ittiin qabdu jechuudha. Maaliif boru rabbiin hiree ta'e akkamitti akkasi qabu hin beektu. Siigalee nama wajjin jiraachuu waan biraa wajjin laayivii dabarsuu wal dongorsiisuun waan hedduu waan jiruuf garuu as deebitee ammootu eebii waan nama wajjin goote sana haasa'uun kuni gadi bu'umsa guddaa walumaa galatti ani akka nam tokkootti. Duwida diban ibsi shaan garatti illee dhuge. Gizee wayii garaan dhukkubee ture. Odeeffannoo akka fuunetti gara dhugeen isa tuyyuu mucaa akkana godhu jira. Mucaan tokkoffaa jawaara gara dhugeessan garaa qabaa jechuudha. Tanarraa hambisuun qabdan. Sookee tuuwwan duwida dibattee ibsi shaan gara dhuge. Kanaaf xiqqishoo nuun addaa jechuudha. Arsenaal dubbadhu. Okay, galatoome afarsoo kee carraanaa kenniteef. Tokkoffaa wallaahi mucattii tana waggaa meeqa irratti duulaa jiranii baay'ee garaa nama nyaatti waan akkatti diina horatteef ani irraa hin beeku. Viidiyoon baay'ee minaamini kun kijiba jedhi beekan namni feekii hojjetanii asirratti fidan. Viidiyoo nu bahuyyuu hintalli teenna maaltu isin galche. Hintalli amma taawwannaatiif ta'arsiiti hintalli si koomando keessa seenteerti hintalli teenna. Viidiyoo miti inshaalla fooqi duba isa gubbaa baatee waan baane viidiyoon nun galchu nu jechuun nu mucaa barbaanna. Kijiba keessan hin barbaannu nuti. Wallahi dhugaadha mucattii tana miitanii jirtan uummanni tiktokii zollomtanii jirtan. Waggaa meeqa isima waggaa meeqa kun inaafa waan ta'eef ammaan ka jechuu barbaadu inshaalla ibsi shawarri keessan walitti dhufeenya qabdan jechuu. Ji'a takka keessatti akka intalli tuni gara isaa dhuftu haala mijeessinaaf. Wallahi dhugaa sin jaafarsoo. Chaaphaa bichaa yoo jiraate jechuu. Ji'a lama akka hin geenne goonaaf. Mileen takka huwa yaa qabaatu birri Itoophiyaa. Kanaaf amma nuun tala akka itti deemna malee jette akkana ganda keessa deemanii caatii qabanii mirqaananii wannaa marxifatanii haasan keessa hin jirru nuti. Maal muutirri jira maal jetta afarsoo muutirri jirta muutirraa ka'e. Afarsoo muutirra jirta muutirra. Muutirra jirta muutirra. Waan siin jedhu bakka kanatti ijoolleen tun tajimaa qamaatee illee miti waa'ee jimaa illee beekti waa'ee jimaan tun maaliif jennaan hawaasa arrabsan boru ammoo uummata arrabsanii jedhanii kanuma qabatanii nama arrabsan jechuudha. Maaliif jennaan tanniin hooleyyii biyya Arabaa. Jimaan irraan tuqina. Hin tuqinaa jimaan irraa maaliif jennaan miira keessa galtanii jechoota tokko gizee dubbattan eeggadha. Maaliif jennaan hawaasni Harargee uummata kabajama uummata gurguddaa warri waa arrabsaa jiru warri asirra deemee hudduu shamaraati maali jedhe hinaaftota yookaan ammoo hooleyyii Arabaa ta Arabni yeroo takka mallaqa kennaaf yeroo takka naqaa hojjechiifatu. Tanniini malee wanni achi kuttanii bakka san geessaniif hin jiru jechuu barbaadeen. Dhaamsa xumuraa afarsoo. Amma ibsa wallahi warri ibsatti wal dheenya qabdan. Firiyee na dubbatu gizee takka miti qabadha warri lama dubbate. Arsenaaluun fixanne firiyee inni illee dubbatu inni fixanne. Koy tareen keetti mi firiyee. Koy. Amma nu ajandaa kana dhiifne hintala tana bakka manatti eegalfatuu qabna waan biraa jechuun barbaadu ani haafidatu mucaanaa xumuratu bakka waree gandaa dhiisaa irraa wallahi walleen haasayinaan barbaadu. Achuma dhiisi Arsenaal nasin jedhe. Indoo mana akka hafarsaatti dafee fuudhuun qabu jedha.
jaalala isaanii rabbi waliin haa tursiisu dafee fuudhuun qabu maaliif jennaan xiqqoo haa maxxattu waliin gaafa maxxattee dadhabdee dhiifte ufiinuu dhiifti fi galee suni garuu bareeda wanni ati itti illee ada bareeda garuu firii dubbadhamu. Afarsa taraan kiyya ani kana dhibu ijoolleteen taar argeetuni warra ijoollee dhiiraatti sanuu shamaraa miti lammaffaa nuti akka dhiiraatti laayivii dhuunfaa kennaa namni martinuu namni laayivii hin dabarsin hin jiru shamara wajjin laayivii dabarsaa turre jechuudha gaafa shamarri takka deemtee nama biraatti jaalattee kan isiin itti heerumtu taate waan isii wajjin dabarsine sanuu ofirraa gumnee dhiifna jechuudha maaliif laayivii dhuunfaa hin dabarsita waan dabarsite waan nama wajjin dabarsisan dammootu asirra fiddee haasa'uun dhiirummaa miti yookaan dammootu nama san salphisuu miti jechuudha namni tokko waan nama wajjin dabarse gaafa fidee miidiyaa hawaasaa irratti haasa'e namni biraa ammootu kan nama san duraan jaalachuuf karoora qabu yookaan immoo nama san akkamitti ilaala anama fakkeenyaa fi nama tokko wajjin laayivii dabarsaa jechuudha namni waliin jaalanne hin jiru mana barumsaa irraa wayita barattanii namni wayita mana barumsaa wayituma baratu san iyyuu jaalallee qabdaa jechuudha jaalallee san wajjin waggaa dheeraa wajjin eegi jiraatte deebitee isii yookaan biraatti heerumtii atillee ka biraa fuutaa jechuudha kun laayivii namni akkasumatti abbaa fedhe wajjin dabarsaa jiraata gaafa dabarsite immoo waan nama san wajjin goote gaafa hawaasa bira geessitee ka haasoytu taate namni diqqaataan si'i malee nama sanii miti jechuudha waan nama wajjin taate akkamitti waan intala takka wajjin nyaattee wajjin dhuydee wajjin ciiftee wajjin kaate tokko gabbaatee hawaasa biratti akkana godhee akkana na wajjin taate akkas yaaboo kun ishee midha wallaahi ishee midha wanna hagana nama saalfachiisu hin jiru jechuudha namni ilmi namaa lafarra yaa'u kun guutuun isaa osoo eebii isaa kabaytanni mana barumsaa baraturraa kabaytanni haadhaaf abbaan akka ittiin beeynetti nama wajjin dhukatee jiraaturraa osoo ka gabbaaftee haasuytu kataatu taate ilmi namaa lafarra yaa'u kun guutuun isaa tokkocha isaan osoo hin jiru jechuudha namni hundi jechuudha ilmi namaa hundi ilma namaa ta'e laayivii dhuunfaa waan jaalataa as geette qabda waan dabarsaa as geette qabda waan si mudate qabda si galee bari shamara jaaladhu fedhiisiitiin nama jaalattee yoo zon ta'in ka hiriyyaan isii fuutee mana namaa geessitee achitti dhiirri faa yookaan osoo isiin niyyaan qabne faa durbummaa isii balleessaa ture jiraami maa numartuu bar namni akkaataatti yookaan immoo waan ta'e kana ni beekna jechuudha akkamitti akka guddannee namni martuu ni beeka jechuudha laayivii dhuunfaa namni hin dabarsine hin jiru yaakii ilma namaa ta'e si galee garuu waan eebii hagana ga'u kana gabbaatanii intala sanuu isin keessaa dhalatte kan namni biraa amma beekamtee intala sanuu daa'ima namni asirratti miidiyaa irratti intala ganda ofii akkatti gabbayee xiqqeessu oduu namni ganda biraa isii san xiqqeesse garuu namni intala ganda ofii intala isaaf haadha taatu intala isaaf obboleetti taatu intala isaaf waa hunda isaaf taatu gabbayee akkatti hagana irraa iyyuun wallaahi kun dhiirummaa miti ana akka mataa kiyyaatti garuu ani osoo intalummaan baalagimayyuu taate intala ganda kiyya dhalattak baalagee irraa akira osoo isin mana bunnaa beeti ka dalaytu taate achuma sattaree dhoysee yoo danda'e akka namni biraa hin beekne yookaan immoo akka namni biraatu waasan gurratti qabatee hin deemne gurra keenna ka boruu san eeggachuudhaaf jecha waan isiisan achumatti affanaa jechuudha achumatti dhoysaa jechuudha garuu haala kanaan obboleettii ofii haadha ofii jechuudha gabbayanii miidiyaa irratti akkanatti waan nama wajjin dabarsan akkanatti haasa'uun kuni gabbu'ummaa keessan agarsiisa lammaffaa irratti akkuma ammaa biyyiin dubartii qofa warra dhiiraa kana mee fakkeenyaaf harargee keessatti warri dhiiraa akkamii shamarra akkamiin nu bulchitii jettee ijoolleen harargee kaasirraa haasa'utu arga ani uummata harargee kana waan hagana jaaladhu hin qabu dhuguma dubbachuuf jechuudha wallaahi hawaasa harargee waan hagana jaaladhu hin qabu uummata oromiyaa kana keessa namni akka isaaniitti oromummaa kana jaalatu hin jiru jechuudha warra nu beeku waan nu beeknuuf garuu abiyyiin shamarran nurratti shuumee dhiira achii guuree jechaa turan hanga har'aa ammallee matii sana wanni itti duulaafii jirtan isiin akkamitti gabbaatee sagalee nu ta'uu dhabdee hawaasa keenyaaf isin ilmi dhiiraa maal taatanii nu amma akka baaleetti shamara asirraa sagalee nu taatu hin qabdu yoo ilma dhiiraa tokko kakooman nu taate malee shamara takka takooman nu hin qabnu akka baaleetti akkuma sikkoo mandoo mee walumaa galatti yoo dubbanne amma fakkeenyaaf asli yoo waan gama sikkoo mandoo kana dhufe ni dubbata yeloon ni dubbata namoonni dhiiraa kanniin warra akkanaa kanniin iyyuu gabbaanee jara kanatti maa akkana goonee jennee arrabsina malee shamara takka haadha faatee masirra jirtiimi akkasi koomandootti namni asirraa maa hawaasa keenyaaf sagaleen taane hidhee haadha faatee arrabsu jira agartanii takka yoo hawaasni rakkataa jechuudha isii shamara sana achuma dhiifnee ilma dhiiraa sanitti. Firiyyee si dhaabadha jidduudha wallaahi jecha kana waan dubbatteef sitti hima haati faatee gaafa gargaarsa warra shirkaa guurru geemii taphataa turte wallaahi namni irraa bahee dubbate hin jiru. Laal nuti shamara irratti hin ergan nuti Rabbiin dhiira Oromoo uume
dhiira sikkoo mandoo keessa uume warri shamarranii galata galfadha maaliif naan jedha osoo warri sikkoo mandoo kun akka kutaa biraa viidiyoo waraabbatee yookaan suuraa qabatee silkii keessas shamaraan as faraarra'e shamarri kutaa 11 guutuun silaa gubbaatanii iyyitan viidiyoon keessan ardii guute dhiirri warri sikkoo mandoo kun yoo shamaraan addaan bahe waan viidiyoo keessaa silkii keessaa qabu guutuu balleessa tuwwiin illee waan akkanaa kana baradha akkami go'e ganda keen wal shakkitan jaartolee hadda fuutaniif jalaa qabdan kana osoo dhiirri sikkoo mandoo kun viidiyoo waraabbatee gadhiise jaartoleen teessan guutuun isin jalaa yaate fiiti eessaan na jalaa tuttuqe jettanii kanaaf viidiyoo shamaraa yoo addaan baatan baasa osoo isiin sitti himin diiguuf keessaa diileet godhe maaleti fittin amantu namni dhiirti fitti amanummaa qabdu waa silkii keessa qabattee namaaniin as faraarraatu ati ufta'iitiin waa duuka deemi wayita waa duuka deemtu yoo si jalaa deemte waan isii uf bira qabattee isin harra'in ufii keetiin iyyuu isii as faraarraateef jala qabachuu hin dandeenye maaliif waa silkii keessa qabattee shamara as faraarraate balleessuuf keessaa wala deemtee jennaan deemtee isin tanama. Wanti muradaasu daqiiqaa takka bawweedha. Kanaafi tokkoffaa ijoolleen keenya kan argee intala shamaraa tanarra rarraatanii uf dagattanii maa sagalee nuu ta'uu dhabe jettanii isii arrabsuuni wallaahi gabbuumsa keessan agarsiisa. Isin saalfachiisallee waan harargeen ummanni harargee duraan hin qabne ijoolleen harargeetu nama sirra jirtan tun itti fidina jechuudha. Ummanni harargee yoo gootummaa fi jaalala namaaf qabaachuu fi hawaasa wajjin akkamitti akka jiraatan maal akka uumuu danda'an waa kalaquu akka danda'an hawaasni harargee uummata Oromoo barsiise malee obboleettii ofii cabsee uummata hin barsiifne jechuudha. Nuti hawaasa harargee wanni anamma akka mataa hiyyaatti dhalataa baaleeti garuu wanni harargee sana jaaladhuu fi ummanni harargee kun waa kalaqee waa uumee gootummaas haa ta'u waa kalaquunis haa ta'u uummata Oromootiif waa arjoomuudhaan beekama malee nama ofii cabsee nama ofii xiqqeessee intala shamaraa xiqqeessee hin beeku. Hawaasa harargee akkasitti illee hin beeku. Hawaasa harargee akkaataan itti beekuu fi akkaataan itti dhagaa guddadhee fi akkaataan itti isaan beekullee akkaataan ijoolleen amma asirra jiran kun godhaa jiran kun hawaasa harargeetiif yaani garuu akka mataa kiyyaatti wallaahi isin qaanessa kuni nuti ani akka firiitti yoo bakka wee dubbadde nama wajjin laayivii dabarse hiriyyaan kiyya deebi'ee ka fuudhe yoo inni hiriyyammaan kiisunuu fuudhe akka nama san hin beeynetti itti himna jechuudha. Siigalee akka nama san hin beeynetti irraa fagaanna malee nama san jalatti akkana godhaa ture jenneetiin hamilee nama sanii intala shamaraa takka ta wajjin dabarse laayivii wajjin dabarsine san dammootu deebinee eebii san gabbaafnee hiree siisan ittiin qabnu jechuudha. Yoomisiin hiree argatte haga wajjin jiraatte yookaan immoo riskiin eegaddaan si baase isii sun deebitee riskii isii gaafa argatte hiree isii ittiin qabdu jechuudha. Maaliif boru rabbiin hiree ta'e akkamitti akkasi qabu hin beektu. Siigalee nama wajjin jiraachuu waan biraa wajjin laayivii dabarsuu wal dongorsiisuun waan hedduu waan jiruuf garuu as deebitee ammootu eebii waan nama wajjin goote sana haasa'uun kuni gadi bu'umsa guddaadha. Walumaa galatti ani akka nam tokkootti